jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun Fitsuumidha. Namoonni YouTube koo kanaafi aaraa taatanii ani Fitsuumin jedhama. Guyyaa sanbataa akkasii sagantaa waaqayyoon itti waaqeffadhu isinii wajjiniin qaba jechuudha. Kanaafini guyyaa irraa iddoo kana jira. Dabalataan immoo guyyaa irraa kan adda godhu jechuudha. Guyyaa abbootiiti. Guyyaa abbootiiti waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Abbootii yookaan immoo abbaa ijoollee keenyaa abbaa keenya waaqayyo gargaaree guyyaa irraan ga'ee guyyaa isaanii jedhama jechuudha. Kanaaf maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Maqaan waaqayyo bara baraan kan galateeffame haa ta'u waaqayyoodha. Guyyaa kan namaaf kennu yeroo kan namaaf kennu jechuudha. Nuufis immoo abbootiif immoo waaqayyootu yeroo akkasii kenne jechuudha. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Waa'ee isaaniif guddisnee waaqayyoon galateeffanna. Waaqa isaaniin arraan ga'ee fi baay'ee galanniif ulfinni guddaan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u jenna. Kanaafi arra utuuni wangeela dubbisee kadhata xinnoo walii wajjin hin kadhatin dura qophii xinnoo tokkoon qaba. Isa hordofneetu walitti deebina. Happy Father's Day. Happy Father's Day jeda. Happy Father's Day, Zaki. Say
Happy Father's Day. Tole egaa ayyaanni abbootii mana keenya keessatti ijoollee isaa wajjinii anaa wajjiniinis akkasittiin dabarsine jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoodha gammachuu kan namaa kennu, Waaqayyoodha jireenya kan namaa kennu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf obboloota koo baay'een Waaqayyoon galateeffadha jechuudha waa'ee kanaafi. Itti dabalee wangeela keessaanii kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee walii wajjiniin Waaqayyoon gabaabaatti kadhannaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Faarsaa boqonnaa 124 lakkoofsa tokko kaaseen dubbisa. Gargaarsa Waaqayyoo yaadanii galateeffachuu jedha. Inni gara keenya goree Waaqayyoon utuu ta'uudhaa baatee haa jedhu sabni Israa'el. Yeroo namoonni nurratti ka'anii inni gara keenya goree Waaqayyo utuu ta'uudhaa baatee silaa yeroo aariin isaanii nurratti boba'e sana isaan fayyaatti nu luqimsu turan. Silaa lolaan nu fudhatee in sokka, bishaan bubbisus mataa keenya irra iyya'a ture. Silaa huursaan bishaanii mataa keenya irra iyya'a ture. Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu. Akka simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatu nu'is isaan jalaa baanee, kiyyichis ciccitee nu'is jalaa baanee. Maqaan Waaqayyoo isa waaqaa fi lafa uume maqaa Waaqayyoo isa waaqaa fi lafa uumeetiin nuyi gargaarsa arganneedha. Gargaarsa arganne nuyi maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Utuu akka diina keenyaaf yookaan akka seexanaaf utuu ta'eeti biyya lafaa kanarra yeroon kun kan keenyan turre, yeroon kun barri kun guyyaan kun kan keenyan turre jechuudha. Garuu gargaarsa Waaqayyootiin nuuni gargaaramne jechuudha. Nu warra Waaqayyoon gargaaramee guyyaa irraa ga'eedha.
Kanaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Guyyaa irraa baay'ee nutti toleera, baay'ee ijoollee keenya wajjiniin waa'ee abbaa isaanii irratti gammadanii Waaqayyoon galateeffachaa turanii kiyyoon diinaa caccabeeraa nus darbinee guyyaadhaa guyyaatti boojuu hirmaachaa jirra. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Isinis iddoo jirtanitti abbootni baga Waaqayyoo kanaan isin ga'e guyyaa keessaniin isiniin jechuun jaalladha. Baga gargaaramtanii guyyaa irraa geessan isiniin jechuun jaalladha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoo gargaarsa nu godheera. Waaqayyoo balaa garaa garaa irraa jireenya keenya, bara keenya, mana keenya, dhala keenya hundumaa eegee guyyaa irraan nu ga'eera. Kanaaf immoo Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Waa'ee kanaaf immoo maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isaan jiraannee har'a geenye kan ittiin of jajnu tokkicha hin qabnu. Kan nuun ittiin har'a geenye maqaan Waaqayyoo dhaawwanneeti jechuudha. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Maqaan Waaqayyoo oolchaadha. Maqaan Waaqayyoo gargaaraadha. Yeroo rakkinaattis, yeroo dhiphinaattis, yeroo kamittillee maqaan Waaqayyoo yoo waammatanii in oolu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Kanaafi mootii ulfinaa kana, waaqa waaqotaa kana, jiraataa bara baraa kana, fayyisaa bara baraa kana, Yesus ilma Waaqayyoo fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan hin fudhanne aara galfii qaba, boqonnaa qaba, jireenya qaba. Kanaafi isinii gooftaa jireenyaa kana fudhadhaan isiniin jechuu jaalladha. Namoonni aaraa taatanii waa'ee gooftaa Yesus Kiristoosiin hin dhageenye yoo jiraattan jechuudha. Kanaaf nuuf gooftaa jireenyaa kan ta'e isaa, gooftaa lubbuu keenyaa kan nuuf ta'e isaa, isa kan nu miliksee gargaarsa isaatiin eegumsa isaatiin guyyaa irraa geenye jechuudha. Nu warri isaan gargaaramne immoo maqaa isaa eebbisnaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaafi kadhata gabaabaa hin kadhannaa. Maqaan Waaqayyoo guddaa kan galateeffame haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee guyyaa har'aaf yaa Waaqayyo abbootii keenya eeddee, yaa Waaqayyo gooftaa abbaa ijoollee keenyaa eeddee guyyaa har'aa waan nu geesseef ati yaa Waaqayyo si galateeffanna. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo gooftaa diinni seexanii yaa Waaqayyo gooftaa kiyyoo isaa utuma diriirsu garuu nagaatti nu eeddee yaa Waaqayyo gooftaa mana keenyaaf yaa Waaqayyo firoota kona ilaalaa jiran kana hundumaa yaa Waaqayyo gooftaa situ gargaaree addanaan geessi yaa galatu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin ammayyuu yaanni diinaa, yaanni seexanaa maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa gargaarsi kee, eegumsi kee, arjummaan kee, waaqummaan kee maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin nu wajjiniin haa ta'u. Bara amma baraatti darbii nu geggeessi. Nama siif dhugaa ba'u, nama dubbii keessa jiraataa yaa Waaqayyo gooftaa dhalootatti daddabarsaa darbu yaa Waaqayyo akka taanuuf ati nu gargaari. Barri keenya, jireenyi keenya yaa Waaqayyo gooftaa karaan keenya hundumtuu yaa Waaqayyo sirkatti nuuf eegamu. Waa'ee guyyaa har'aatiif bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Waaqayyoo dachaas na eebbisu. Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan hin fudhanne yoo jiraattanii fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Yesus fayyisaadha. Yesus jiraata. Karaa isaa malee karaa abbaa gonkumaa dhaquun hin danda'amu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isinis iddoo jirtan hundumaatti naaf eebbifamaan isiniin jedha. Warri na hordoftanii sagantaa koo warri hordoftanii baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyoo bara dhufuttis nu gargaara. Yeroo dhufuttis nu wajjiniin cee harka nu qaba. Isa malee abdiin keenya hin jiru. Abdii tokkoyyuu hin qabnu. Warri isaan gargaarame immoo boojuu hirmaatee waan hundumaa keessatti boojuudhaan galaa. Yesus Kiristoos bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Isinis baga gargaaramtanii nagaa taatanii iddoo jirtan hundumaatti baga Waaqayyo isin gargaare jechuun jaalladha. Kanaafi ani YouTubein koo kun Fitsum Mucaa Yesus kan jedhudha. Laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa. Maatiin wajjin taasiniin jenna. Kanaafi eebbifamaa. Bye.